Immoo viidiyoo ajaa'ibaa fi viidiyoo haaraa qabadhee isiniif dhufee jira. Viidiyoon kun maanni akkamittiin namoota invite goonee qarshii dabalataa qarshii baay'ee argachuu dandeenya kan jedhu ijoollee haaraa taataniif viidiyoo haaraa qabadhee isiniif dhiyaadheen jira jechuudha. Viidiyoo kana yuutuubii koo sabiskiraayib gochuu fi laayik gochuudhaan na duukaa bu'aa isiniin jedha. Inviteeshinii keessan qofaan $1 fi sanaa ol nama tokkorraa akkamitti akka argachuu dandeessan isinitti agarsiisa. Guyyaa 7 keessatti immoo $14 akkamitti akka isin hojjettan isinitti agarsiisa jechuudha. Isin immoo sabiskiraayib gochuudhaan na duukaa kallattumaan gara akkamitti akka inviteeshin gootan isin geessa jechuudha. Akkuma aappicha banattaniin kinoo jalqaba wantoota karaa kana isinii fida jechuudha. Namoota asirra jiran kana isinitti agarsiisa. Namoonni kunniin hundi isaanii amma warra laayivii irra galee hojjechaa jiru jechuudha. Kunniin hundinuu warra laayivii irra galaniitiin waa'ee pooppoo barsiisaa jiran jechuudha kunniin. Isinis immoo akkamitti akkanatti namoota keessan guddifattanii hiriyoota keessan akkamitti akka invite gootanii namoota gaarii agarsiisa. Kallattumaan gara viidiyichaa deema yuutuubii gochuu fi hin dagatinaa. Isin sabiskiraayib gochuun isin miidhuu anammoo na fayyada waan ta'eef sabiskiraayib naa godhaa isiniin jedha. Amma kallattumaan gara viidiyichaa deemna jechuudha. Jalqaba irratti maal goona? Wantoota shanan jala jiran kana beekuu qabna dursaa. Kanneen keessaa laayivii galuu barbaadne kinoo ishee bitaa amma tuqee jiru kana tuqxu. Paartii irra galuu barbaaddan immoo kana tuqxu jechuudha. Mallattoo akka kubbaayyaa kana tuqxan namoota paartii irra jiran isinitti agarsiisa. Isinillee paartii galuu barbaaddan karaa kanaan dhuftanii kinoo paartii kan jedhu kana tuqxanii galtu jechuudha. Isatti aansuudhaan miisejjii keessanumaa ilaallachuu barbaaddan kinoo jala seentanii ilaallattu. Miisejjiin isin namaa barreessitanii fi namni isinii barreesse jalatti mul'ata jechuudha. Itti aansuudhaan immoo mallattoo akka intinii kana onnaa gadi tuqxanii piroofaayilii keessan isinitti agarsiisa. Kinoo as biratti amma maal akka qabdanii qarshii isin qabdan poointii fi kooyinii isin qabdan as jalatti ilaallattu jechuudha. As biraan immoo inni dabalataa maaltu jira? Inviteeshin liinkiitu jira. Inviteeshin liinkiin keessan haaraa yoo taatan karaa mirgaatirraan argamuu danda'a. Anamma as biratti ejentii ta'e waan jiruuf karaa harka bitaatiin naa fide jechuudha. Inviteeshin liinkii keessan yeroo tokko gattuuttu invite kan jettu tana karaa harka bitaa lammaffaa kan jettu kanan gattu jechuudha. Ishii gaafa gattuuttanii gara keessaa isin fudhata. Akkuma xiqqoo ishii search godhee ka'een gara keessaa isin fudhateen booda as jalatti namoota isin invite gootan minaamina isinii fida jechuudha. Namoota maqaadhaan isinii fida namoota isin invite gootanii. Inni kilaayimsi riiwaardi kan jedhu kun immoo aga isin namarraa argattan nama invite gootanii kinoo as biratti amma michoota poointii 10,000 argadheen jira jechuudha. Poointii 10,000 jechuun $1 anama fakkeenyaaf walumaa galatti $6 argadheetan jira jechuudha. Asitti inviteeshin liinkii keessattuu ijoollee dubaraa yoo invite gootan baay'ee argattu. Qarshii xiqqaatti hin lakkaawamne argattu waan ta'eef. Kanaaf inviteeshin liinkii irratti sirriitti hojjechuu qabdu. Dabalataan immoo maalidha? As biratti kan laallu akkamitti akka namoota invite gootanidha inni waan naani. Jalqaba invite noo kan jedhu kana gadi tuqna. Erga invite noo gadi tuqneen booda wantoota kanneen arfantu nuuf dhufa. Kanneen keessaa kan barbaanne irratti gadi tuqnee ittiin share gochuu dandeenya. Yoo barbaanne kan jalqabaa, yoo barbaanne kan dhumaa rakkoo hin qabu jechuudha. Kanaaf share kan jedhu kana yeroo tokko gadi tuqna. Erga isa gadi tuqneen booda kinoo san erguu barbaaddu jedheet akkanatti nuuf fida jechuudha. Feesbuukii, meseenjarii, waatsaappii, laayinii, Instagram koppii liinkii godhi jedha yookaan moor gootanii immoo karaa garaagaraatiin karaa tiktookii karaa barbaadaniin erguu dandeessu jechuudha. Anammaaf garuu koppii liinkii godheen isinitti agarsiisa jechuudha. Koppii liinkii erga gootaniin booda kana hin baatu. Akka bakka kana tuqxanii duubatti hin deebitu jechuudha. Erga duubatti deebitaniin booda maal gootu? Teelegiraam irra deemtanii nama erguu fi barbaaddaniif erguu fi ni dandeessu jechuudha. Anamma fakkeenyaaf mucaa tokko ergeetan isinitti agarsiisa. As biratti xiqqoo ishii hin eegdu hin turaayaa. Sanaan booda maal gootu? Erga bifa kan isin fidee booda nama erguu fi barbaaddan san olooftaniitiin liinkii kana ergituu fi jechuudha. Anaa fakkeenyaaf ashee mucaa jedhu kanaafan erguu fi barbaada. Liinkii dura achitti koppii godhe san fideetan as biratti gadi qabaa bakka barreeffamaa tana xiqqoo akkuma gadi qabeen peesti godhi kan naan jedhu naa fide jechuudha. Isee kana peesti kan jettu yennaan tuqee kinoo liinkii koo bifa kanaan akkanatti naa fidee jira. Liinkii koo kana gizee tokko tuquudhaan sheer nan godha. Gama kanaan sheer gootu jechuudha hordoftoota kooyi. Hundumti keessaniyyuu akka itti fayyadamtan abdiin qaba. Dhumarratti immoo agan dhaggeeffatanii liinkii akkamitti akkasiin sheer gochuu dandeessanitti agarsiisetan jira. Yuutuubii koo sabiskiraayib gochuu fi sheer gochuu hiriyoota keessanii hin dagatinaa isiniin jedha. Guyyaa gaarii isiniif haa ta'u. Nagaatti olaa.